السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Mukaalid Ashama harka fuunee obboleeyyantu ilmaan Oromoo akkamiin eegaa jirtanii alhamdulillah nagaa kooti. Jirra jirtu ani haa jiraatu bageessa waattanii akkam ooltanii oolmaan bareeda bultanii dhaaseedhaan akkam bultanii. Biraa alhamdulillah rabbil aalamiin bareeda jirra akka gaarii jirra galata rabbii. Qorri nu fixee biyyuma akka qoratamuun muummichaadhame akkasii obboleeyyan tiyya jirra jirtu isiniin jedhe naga jiraattanii galatoomaa warri maatiin fixee maatiin murtaa'aa isiniin jedha. Asumaan warrallee viidiyoo addisii qabadhee isinii dhufee jira. Wayyeeffatte fakkaatti. Ati kaalittuun illee akkasii wallaahi obboleeyyan tiyyaa akkuma argaa jirtanii har'aanni qabadhee isinii dhufee obboleessa keenya kana subhaanallah wayita fayyaa qabu akka jiru amma dhibamnaan akka jiru laalame dhugaa rabbi naman dhibiniin jedhanii dhibii nu fayyisi jedhanii obboleessa keenya kan akka rabbiin dhibee kanarraa fuudhu akka rabbiin isa fayyisu du'aayii godhaaf hundi keessaniyyuu du'aayii teessaniin bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Warri humna qabdan humna keessaniin ka dunyaa qabdan dunyaa teessanii akkasuma mara dadhabdan laayik sheeriin du'aayii godhuufi kanaan bira dhaabbadhaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Rabbiin isaa fayyisuu dhibee kana isarraa haa fuudhuu. Dhugaa hedduu tokko garaa nama nyaata. Innilleen duraan akkuma keenya deemee bakka barbaade deemee dhaabbatee akka barbaade nyaatee akka barbaade kolfee taphataa ture. Garuu subhaanallah gaafa guyyaan itti dhufte kun akkatti qabamee ciisuun isaa itti galmooftee jirtu akkatti qabamee ciisee rabbiin irraa haa fuudhuu. Kan nama dhibus isaa kan nama fayyisisu isaa rabbiin fayyaa isaa guutuu bakkatti haa deebisuu fi yaa subhaanallah wallaahi garaana nyaate hedduu tokko garaana nyaate rabbiin isaa haa fayyisuu jedhamee du'aayii godhaaf hundi keessaniyyuu wallaahi zabana kana zabana namni garaa waliin rifanne keessa jirra. Obboleessi obboleessaan nama obboleettiin obboleettiin nyaatu ummanni gamaa gamana akka wal fixaa jira. Yaa rabbii kiyyatti nu tiise. Dhugaa gabaranaa baay'ee nama sodaachisa. Zabana keenya kana hedduu nama sodaachisa. Rabbummaan nu haa tiisu najaa nu haa baasu jechuu malee dhugaa dubbatuuf biyya keenya keessatti maaltu akka deemaa jiru hin beeytanii hin argitanii. Biyya san hin beeytanii waan ta'aa jirtu haala waan deemaa jiru hunda isaatu duraan yoo karaa mana barumsaa deemnu yoo simbirti duute yoo karatti arginee bakka baay'ee tokko naannaa fi baay'ee rifannaa fi garuu amma nafsiyaan ilma namaatumi jechuudha. Wallaahi simbira sana hanqatte simbira hanqatte takka waa takka ittiin fakkaatu ilma namaati. Rabbummaan nuuf haa laaffisu. Zabana sanaa kana duuti kun waan baay'ee natti fakkaataa jira. Moosila duraanuma jechuun gisee nu miidiyaa kana fayyadamne sana akkana jirti. Wanni maru dhibee jennaan du'a jennaan yaa subhaanallah musiibaa garagaraa jennaan waa hedduu argaa jirra. Duraan hoo waan akkana kan arginu amma sababa miidiyaa fayyadamnuuf na fakkaata. Garuu wallaahu aalam immoo gizimatu bakka duree siqimu. Zabanni keenya kun zabana akkamii jennee uf haa laallu wallaahi keessattuu uf haa laallu obboleeyyan tiyya. Rabbiin isin haa tiisuu ka biyya keessa jirullee ka biyya alaa jirullee akkuma nagaa maatii keessan dhiiftanii biraa biyyaa baatanii nagaan
maatiin keessanis maatii nagaa, isinis ilmaan nagaa taatanii rabbi nagaan ilmaan teessanii fi haadha abbaa keessan obboleeyyan keessan biyya teessanitti isin haa galchu isiniin jedha. Akkuma dura nagaan baanee dhufne rabbi nagaan nu haa galchu. Obboleeyyan teenya meeqaatamtu jira ka guyyaa akkatti bayan malee akkatti galan hin beekani. Galgala raftee ganama achumaan haftu, tabaatee achumaan karatti haftu. Yaa subhaanallah. Amma yoo argitan obboleettii teenya dhadheettuu kana miidiyaarra oofaa jiran tana gaafa biyyaa baatu dhuguma hin dalagadha jettee biyyaa baate akkuma eenyutu akkuma nama tokkoo jechuudha. Garuu immoo dhufte qadarri rabbiitti dhufe. Deebisuu hin danda'anii hambisuu hin danda'ani. Isiin luka ofiitiin biyyaa baate nagaa fayyaa biyyaa baate reeffisii biyya gale. Yaa subhaanallah. Waan kana caalaa nama gaddisiisa. Waan kana caalaa garaa nama nyaataa jira hin jiru jedheen akka mataa kiyyaatti takka hin jiru. Nuyi asitti namni tokko eega kalaas guyyaan isaa dhumate du'uun isaa nafu hundi kennayyuu guyyaa eegganna. Rabbiin nama garaa kee irratti nafsiyaan teenya deemtu nu haa taasisu. Walaakin eega nafsiyaan teenya guyyaan gahee nu keessaa bahuu kaate wanni takka ittiin natti ulfaatu maatima biyyaati. Maatiin kan kee achi hin cinqamaa nagaan baatee naa galte dhee biyyaa si buufatee. Garuu yoo ati karatti hafte yaadni kee karatti hafe hamni kee karatti hafe si nagaan baate reeffatti galchani hedduu tokko namatti dhagahama. Madaa'ee idmi likkii isaan keessaa hin banne. Wallaahi madaa idmi likkii isaan keessaa hin banne. Rabbi warra sanirraa nu taasisini. Nama akkuma nagaan biyyaa bahee dalagatee nagaan maatii ofii guututti galuu nu haa taasisu isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Bakka jirtanii du'aayii walii godhaame. Wallaahi bakka jirtanii du'aayii walii godhaa du'aayii jabeessa. Rabbiin amrii jabaatte kulli nuuf haa laaffisu. Rakkataa keenya rakkoo haa baasu. Beelaa keenya beela haa baasu. Dheebotaa keenya rabbi dheebuu haa baasu. Yaa rabbi obboleessa keenya kanallee isaan hangafee warroota akka isaa dhibamaa jiran hunda isaanii nuuf fayyisi. Yaa rabbi rakkataa musliimaa hunda rakkoo baasi. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Garuu alhamdulillah rabbil aalamiin maal godhanii waan rabbiirraa dhufte aamin jedhaniituma taqabbalanii. Rabbiin dhibee akka malillee namarraa qabu. Karaa ilmi balaa deeme rabbi isin oofini. Karaa intalti balaa deemte rabbi nu oofini. Rabbiin rizqii bal'oo jabaa isinii haa jedhu. Akkuma gammachuun biyyaa baatan gammachuun biyyi isinitti isin haa deebisu. Osoo mataan isin hin boo'afatin. Dhugaa akkatti yoo takka takka laalanii haala jiru miidiyaarra jiru kanaaf waan lafatti gallaaltee argitu kana jechuun akkatti ilaaltu waan hedduu nama sodaachisaati. Garuu alhamdulillah rabbil aalamiin maal godhame. Amriin hunduu rabbii harka jirti. Isumarra ol kaayannee teennaa isuma eeggannaa. Obboleeyyan tiyya yoo rakkatta wal biratti rakkatinaa rakkoo wal baasaa beeloftan beela wal baasaa dheebottan dheebuu wal baasaa isiniin jedha. Gizeen keenya kun baay'ee ulfaataadha. Rabbi rahmata nuu haa godhu. Akkasitti jabaadhaa wal jajjabeessaa. Waan itti jiru kanallee jabaadhaa wal jajjabeessaa lafaa dhufa ammaa kanallee ayisof jedhaanii harka qaba. Maatii tayaa fi jajjabeessaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya hundi keessaniyyuu. Dhugaa rabbii mucaa kanallee du'aa hin dagatinaa. Wallaahi abbaa irraa qeebaluu rabbii tokkicha beeka waan ta'eef. Hundi keessanuu ka argitan rabbi si haa fayyisu jettan malee biraan kutinaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jabaadhaa wal jajjabeessaa. Maatii waliif tayaa. Wal bira dhaabbadhaa.